kana qabadee dhiyaadheen jira oduu torbe waliin nan Munawwar Ahmadi. Oduu khajal qabatin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa duula lolaa gaggeessan aanaalee fi magaalota dhuunfachuu kan ibsee torbii kana keessa ture. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa fulbanaa 1422 godina Wallaggaa ba'aa Saasigaa bulchiinsa magaalaa bareedaa keessatti gaggeessan humnoota mootummaa magaalattii keessaa baasuun yeroo magaalattii bareedaa to'annoo isaa jala oolchuun ragaan viidiyoon deeggarame mul'atee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo erga hagayya 30 magaalaa Saasigaa dhuunfatee kan jiru yeroo ta'u magaalotaa fi baadiyyoota aanichaa bulchiinsa waraanaa bilisummaa Oromoo jala oolchuu ibsi waraanaa bilisummaa Oromoo irratti banaa bahee ni ifoomsa. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa bareedaa wayita to'atutti lola kallattiilee garaagaraatiin gaggeessan loltoota mootummaa baay'ee ajjeesuun garii madeessee konkolaataa peetiroolii lama dabalatee meeshaalee waraanaa baay'ee booji'ee jiraachuu ibse. Magaalaan bareedaa erga to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala ooltee booda uummanni magaalattii konkolaataa fi mootorsaayikiliin gammachuun yeroo olii badiyaan viidiyoon agarsiisu mul'atee jira. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti humna isaa ji'ootaaf leenjisaa ture eebbisiisuun kaa'imsee torbee kana keessa ture. Haaluma kanaan waboon zoonii jidduu galeessaa humna ji'ootaaf leenjisaa ture fulbanaa 14,2020 takka eebbisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haarinni amma eebbifaman kanneenis leenjii loltummaa garagaraa fudhachuun kan eebbifaman yeroo ta'u cunqursaa fi gabrummaa uummata Oromoo irratti mootummaa abbaa irreetiin gaggeeffamtu hundeen buqqisuuf kanneen qabsootti dabalaman ta'uun beekamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee jidduu galeessaa keessas ta'u dhuma ji'a Ebilaa Dabree keessas leenjitoota ji'ootaaf leenjisaa ture eebbisiisuun ni beekama. Haaluma kanaan fulbanaa 14,2020 takka humna leenjisaa ture eebbisiisuun viidiyoo fi suuraawwan eebbaa isaa irratti marsaalee hawaasummaa irratti maxxanfamaniiti jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee garagaraa keessa jiran bifuma wal fakkaatuun humna leenjifachaa turan kan eebbisan yeroo ta'u torbaanuma kana keessa lixa Oromiyaa fi Matakkal keessatti humna haaraa leenjisaa ture eebbisiisee jira. Bakkeewwan eebba itti taasisa keessattis hawaasa naannichaa fi keessummoota afeeruun yeroo ta'u eebbifamtoonnis agarsiisawwan garagaraa agarsiisuun hamilee hirmaattota kakaasaa turan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee garagaraa keessa jiran ji'oota tokko oliif duula lolaa maqaa gootuwwaniin moggaafateen gaggeessaa jiruun injifannoowwan gurguddaa argachaa jiraachuu ibsaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo duula maqaa goototaatiin gaggeessaa jiru kanaan waraana mootummaa ofirraa qolachuurraa gara haleelutti cehuun zoonilee keessatti lolaa jiru keessatti bakkoota baay'ee to'annoo isaa jala oolchuu ibsee tibbana ajaja waraana bilisummaa Oromoo irraa bahe ifa godha. Irreechi malkaa horaa Finfinnee fi hora Harsadee fulbanaa 22 fi 23 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kabajamuuf kan jiru ta'uu gamtaan abbootii gadaa kan ifoomsee torbee kana keessa ture. Gamtaan abbootii gadaa biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa marii tibbana Adaamatti gaggeessaniin irreechi malkaa horaa Finfinnee fi hora Harsadee bara 2020 takka uummata Oromoo biyya keessaa fi alaa akkasuma sabaa fi sablammoota biyyattii haala hirmaachiseen akka kabajamu murteessaniiti jiran. Gamtaa abbootii gadaa keessaa barreessaan gamtichaa abbaan gadaa Tuulamaa Goobana hoolaa BBCf yaada kennaniin ayyaanni irreechaa akkuma duritti osoo wanni takkalleen irraa hin hafin qeerroo fi qarreen jaarsa fi jaartiin akka irreeffatan murteessine jechuun dubbatan. Waggaa dabre ayyaanni irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadee sababa koronaa vaayirasiif jecha namoota muraasa hayyameef qofaatu irreeffate. Akka murtee gamtaa abbootii gadaa kanatti Oromoonni biyya keessaa fi alaa ayyaanicha irratti hirmaatanis miidhagina sirnichaaf uffannaa fi faaya aadaatiin faayamanii akka argaman dhaamamee jira. Waggaa dabre ayyaanni irreechaa hora Finfinnee fulbana 23 kan kabajame yeroo ta'u kan Bishooftuu ammoo fulbana 24 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kabajamee ture. Inni bara kanaa garuu hora Finfinneetti fulbana 22 kan kabajamu yeroo ta'u hora Harsadeetti ammoo fulbana 23 kan kabajamuuf jiru ta'uu murtaa'ee jira. Murteen kunis gamtaa abbootii gadaa Oromoo marii biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa waliin kibxata dabre magaalaa Adaamaatti erga gaggeesseen booda kan murtaa'edha. Wayita uummanni Oromoo ayyaana irreechaa birraa kabajachuuf qophiirra jirutti ministeerri fayyaa Itoophiyaa koronaa vaayirasiin garmalee dabalaa jiraachuu fi namoonni vaayirasichaan du'an isa olaanaan galmaayaa jiraachuu gabaasa guyyoota muraasa baasaa jiruun ifoomsee jira. Rogeeyyonnii fi xiinxaltoonni miidiyaalee hawaasaa gabaasa ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa bahaa jiru kana irratti wayita uummanni Oromoo kaabaa kibban bahaa dhiyaan ayyaana irreechaa kabajachuuf jiru kanatti ministeerri fayyaa kan hanqisuuf koronaa vaayirasii siyaasaaf itti dhimma bahaa jira jechuun qeeqaati jiran. Kunis ta'ee san ayyaanni irreechaa malkaa hora Finfinnee bara kanaa irratti namoonni miliyoonni 10 caalan ni argamu jedhameeti eegama. Waraanni naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa ture kan yeroo ammaa naannolee Amaaraa fi Affaaritti babal'atee biyyoota gaanfa Afrikaa gooluu mala jechuun
dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sodaa qabu kan ibsee torbii kana keessa ture. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti koomishinarri olaantuun mirgoota namoomaa Micheel Baachileet haalota ji'oota muraasan dabran keessa naannoo Tigraay wal qabatee ture wayita korichaaf ibsan dhalattoonni Tigraay hidhaan jumlaa ajjechan saamichaa fi haleellan saalaa mudachuu ibsan. Yaa'ii waggaa koomishinii mirgoota namoomaa UN 48ffaan wiixata dabre Jeneevatti taa'amee ture irratti koomishinittiin kana kan dubbatan haalli kun lammiilee hedduun jireenya yaaddoo fi gadadoo akka jiraatanii fi hedduun akka sodaatanii baqatan taasisee jira jetti. Koomishinar Baachileet qorannoo waajjira isaanii koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa waliin ta'uun naannoo Tigraayitti gaggeesse ilaalchisuun waan hanga ammaa irra gaan irrattis ibsa kennaniiti jiran. Gareen qorannoo kun gara Maqalee, Kibbaa fi Baha Tigraayitti imaluu akka danda'ee fi magaalaa Aksum imaluun haala jiru qorachuu akka hin dandeenye ibsaniiti jiran. Bu'aan qorannoo waloo dhaabbileen lameen gaggeessaa jiran xumura onkololeessaa dhufuu irratti ni ibsama jedhameeti eegama. Dhiittawwan mirgoota namoomaa qoratamanii fi xiinxalaa jiran ilaalchisuun deebii gara mootummaa mana maree Itoophiyaaf kan ibsan abbaan alangaa waliigala federaalaa Geediyoon Ximaaxiyoos qorannoon qaamonni UN fi koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa waliin gaggeessaa jiraniif gatii akka kennan ibsanii bu'aan irraa dhumaa garuu haala kanaan guutuu ta'ee baajanii akka hin eenne himaniiti jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waraana Tigraay wal qabatee qoqqobbii haaraa kaa'uuf ajaja kan dabarse torbee kana keessa ture. Ibsi White House irraa Jumataa kaleessaa bahe akka agarsiisutti Joo Baayiden qaamolee lola naannoo Tigraayitti hammeessanii fi akka hin dhaabbanne godhan qoqqobbii haaraa Itoophiyaa, Eertiraa, TPLF fi mootummaa naannoo Amaaraa irratti kan xiyyeeffate kaa'u ajaja dabarsee jira. Qoqqobbiin kun kanneen waraanni kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru akka itti fufuuf qooda qaban, gargaarsa namummaa kanneen ugguranii fi kanneen dhukaasni akka hin dhaabbanne dhorkaa jiran irratti xiyyeeffatamee akka jiru ibsan. Ajajni pireezidaantichi Jumaata mallatteessan kun ministeerri maallaqaa Ameerikaa namoota mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Eertiraa, adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi mootummaa naannoo Amaaraa keessa jiranii fi kanneen biraa marii caalaa waraana itti fufuu filatan itti gaafatamoo akka ta'an kan ajajuudha jedhan. Qoqqobbiin kun uummata Itoophiyaa yookaan Eertiraatti osoo hin taane namoota dhuunfaa yookaan qaamolee hokkaraa oofaa jiranii fi rakkoo namoomaa hammeessaa jiran irratti kan xiyyeeffatedha jedhan Baayiden. Namoonni qoqqobbiin kun irra kaa'amu eenyu akka ta'anii fi qoqqobbiin irra kaa'amu maal akka ta'e Joo Baayiden ifatti hin himne. Haa ta'u malee imbaasiiwwan Ameerikaa Finfinnee fi Asmaraa jiran garuu maqaa aangawoota qoqqobbiin kun irra kaa'amuu malu adda baafachuu CNN gabaasee jira. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan gama isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa fi TPLF haalduree tokko malee hatattamaan marii dhukaasa dhaabuu irratti hundaa'e yoo eegalan qoqqobbiin kun yeroof turuu danda'a jechuu isaanii Reuters gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa, Eertiraa fi naannoo Tigraay qoqqobbii haaraa kanarratti waan jaan hin qaban. Murteen Joo Baayiden kun kan dhagame waldaaleen dargaggoota mootummaa Itoophiyaatiin ijaaraman USA dhiibbaa Itoophiyaa irratti gootu akka dhaabdu gaafachuuf xalayaa dargaggoonni miliyoonni 5 irratti mallatteessan White House'tti erguuf yeroo qophaa'aa jiranitti. Ibsi White House irraa bahe kanaan Ameerikaan waraanni kaaba Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kun dhaabbatee mariin akka xumuramu kutannoo qabaachuu fi yaalii hooggantoonni gamtaa Afrikaatti jiran akka deeggartu himte. Hooggantoonni Afrikaa kan guutuu addunyaa waliin ta'uun qooda fudhattoonni waraanichaa lola akka dhaaban garaagarummaaf har'aa akka banan Joo Baayiden waamicha dhiyeessaniiti jiran. Miidiyaan Ameerikaa CNN qondaala olaanoo bulchiinsaa Baayiden waabeeffachuun akka gabaasetti Ameerikaan ajaja olaanaa pireezidaantichi mallatteessan hordofuun battalumatti qoqqobbii hin labsine. Garuu yeroo gabaabaa keessatti qooda fudhattoonni waraanichaa dhukaasa dhaabuuf gara marii hin seenan yoo ta'e tarkaanfii jajjabaa fudhachuuf qophii ta'uu himaniiti jiran. Ameerikaan ji'a caamsaa dabre keessa lola naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture wal qabate hooggantoota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa irraa uggura viizaa kaa'uun ni yaadatama. Kana malees ji'a hagayyaa dabre keessa ministeerri qabeenya Ameerikaa ajaja waraana olaanaa Eertiraa Jeneraal Filiipoos Waldaa Yohaannis qabeenyaan Ameerikaa keessaa qabu guutummaatti akka ugguramu ajaja dabarsuun isaanii beekama. Oduma wal qabateen erga bulchiinsi Joo Baayiden qoqqobbii haaraa Itoophiyaa irra kaa'uuf ibsa baaseen booda muummichi ministeera Abiy Ahmad xalayaa banaa pireezidaantii Joo Baayideniif barreessuun isaa dhagahame. Muummichi ministeera xalayaa Joo Baayideniif barreessan kanaan Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixaa dhiibbaa hin malle Itoophiyaa irraan gahaa jiranii je. Kana malees xalayaa kana wayitan barreessutti kan jee muummichi ministeera namoonni nagaa dubartoonni daa'immanii fi
gareeleen beelaaf saaxilaman naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti qeerraa buqqaafaman jireenyi isaanii mancaa maatiin isaanii jalaa ajjeefama qabeenyi fi dhaabbileen isaanii TPLF jalaa barbaadaa jira jechuun muummichi ministeeraa xalayaa kana barreessaniiti jiran. Dabaluunis naannoo Tigraay keessatti daa'imman umriin isaanii hin geenye waraanaaf akka duulan godhamaa jiraachuu ibsee jira muummichi ministeeraa. Ijoolleen kanneen osoo barnoota barachuu qabanii waraanaaf TPLF hiriirse jechuunis komatee jira. Muummichi ministeeraa barruu xalayichaa irratti barreessan addunyaa guutuun badii garee TPLF kana dhiisee dogoggoroota maraaf Itoophiyaa fi mootummaa Itoophiyaatti quba qabuun sirrii miti jechuun komate. Kana malees carraaqii mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay tasgabbeessuu fi gargaarsa namummaa dhaqqabsiisuuf taasise sirnaan hin hubatamne je. Itti fufuunis Ameerikaan akkuma addunyaa irratti lola shororkeessummaa irratti bante mootummaan Itoophiyaas lammiilee miliyoonaan deeggaraman waliin ta'uun sadarkaa biyyattiitti lola shororkeessummaa irratti bananii akka jiran himee jira. Muummichi ministeeraa jalqaba bara kanaa yeroo Joo Baayiden aangoo qabatan hariiroon Afrikaa fi Ameerikaaf boqonnaa haaraatu baname abdii ijoo qabaachaa turanis cilee bishaan buute ta'uu himan. Itoophiyaan dhiibbaa hin malle sababa namoota lubbuu miliyoonotaa caalaa aangoo isaanii marfataniin irra gahuuf hin jilbiifatu jechuun muummichi ministeeraa dhaadataniiti jiran. Waldaaleen dargaggoota mootummaa Itoophiyaatiin hidhata qaban USA'n dhiibbaa Itoophiyaa irratti gootu akka dhaabdu gaafachuuf dhalayaa dargaggoonni miliyoonni 5 barreessan White House'tti erguuf qophiirra osoo jiranuu Joo Baayiden qoqqobbii haaraa irraa ka'uuf ayyaa dabarse. Konkolaattonni gargaarsaa fe'an 428 Tigraayitti hafan shakkii fi yaaddoo uumuu kan ibse mootummaan Itoophiyaa torbee kana keessa ture. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa konkolaattota fe'iinsaa 590 hanga fulbana 14,2020 naannoo Affaar magaalaa Samaraa irraa gara naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti bobbaasuu isaanii waajjirri muummicha ministeeraa beeksisee ture. Gargaarsa konkolaattonni kanneen geejjibaniin midhaan nyaataa meetiriik toonii 50,000 ol Tigraay seenanii jiru waajjirri muummicha ministeeraa. Konkolaattonni fe'iinsaa Tigraay seenan 590 keessaa 162 kan deebi'an yeroo ta'u konkolaattonni 428 kan hin deebiin ta'uu himee jira. Konkolaattonni kanneen maaliif akka deebi'uu dhabanii fi tajaajila akkamii kennaa akka jiran mootummaa biratti shakkii uumuu oduu himtuu waajjira muummicha ministeeraa Bileenee Suyyum himaniiti jiran. Kana malees ministeerri nagayaa Itoophiyaa ibsa torbee dabree baaseen konkolaattonni fe'umsaa gargaarsa fe'anii gara Tigraay imalan akkaataa hojmaata lafa kaa'ameen deebi'anii bahuu osoo qabanii achumatti hafuun kan isa yaaddessa ta'uu fi shakkiin itti uumamu beeksisee ture. Mootummaan naannoo Tigraay konkolaattota fe'iinsa naannoo isaa keessatti hafan jamii irratti hanga ammatti waan hin qabu. Filannoo biyyaalessaa marsaa jaffaa dheereffamee naannoo Somaalee keessatti gaggeeffamuuf jiru keessa addi bilisa baasaa uummata Ogaaden of baasuu kan ibse torbee kana keessa ture. Filannoon biyyaalessaa marsaa jaffaa naannolee rakkoon nageenyaa keessatti mudatan keessatti yeroon isaa dheereffamuun ni beekama. Haaluma kanaan naannoo Somaalee keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbana 20 filannoon akka gaggeeffamu murtaa'ee jiraatus addi bilisa baasaa uummata Ogaaden filannicha keessaa of baasuu beeksisee jira. Addi bilisa baasaa uummata Ogaaden murtee kanarra gahuuf akka sababatti kan kaase galmeen filattootaa fi rakkooleen biraa komiin boordii filannoo Itoophiyaaf dhiyeessee ture furmaata argachuu dhabuurraa akka ta'e paartichi beeksisee ture. Koreen hojii raawwachiiftuun paartichaa walgahii magaalaa Jijjigatti qammee 2 hanga 5 akkasumas fulbana 7 erga taa'een booda murtee kana murteessuu itti gaafatamaan waajjira paartichaa damee Finfinnee obbo Ahmad Abdullahi wabeeffachuun BBC'n gabaasee jira. Addi bilisa baasaa biyyoolessaa Ogaaden galmee filattootaa irratti komii kaaseen kaardiin filattootaa kan hirame uummattoota osoo hin taane deeggartootaa fi dabballoota paartii biyya bulchaa jiruufi. Kanas ragaalee garaagaraatiin deeggaranii boordii filannoof dhiyeessuu himaniiti jiran qondaalli kun addi bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaaden qabsoo karaa hidhannootiin mootummaa Itoophiyaa waraanaa ture jijjiirama qabsoo qeerroo fi qarree Oromootiin fidaniin gara aangoo kan dhufe yaamicha muummicha ministeeraa biyya Ahmad taasise hordofuun qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf gara biyya kan gale. Paartichi erga biyyatti galee qabsoo karaa nagaa gaggeessuu jalqabee waajjiraaleen isaa jalaa cufamuu kaadhimamtoonni isaa doorsifamuu fi hidhamuu mootummaa Itoophiyaa komachaa ture. Dhumarratti filannicha ji'a 3 dheereffame keessaa of baasuun tibbana mirkaneessee jira. Filannoo biyyaalessaa marsaa jaffaa naannolee Itoophiyaa keessatti waxabajjii 20 akka gaggeeffame keessaa paartileen siyaasaa Oromoo 2 KFO fi ABO'n dursanii of baasuunis ni beekama. Paartileen siyaasaa Oromoo ABO fi KFO'n filannicha keessaa kan baasan waajjiraaleen isaanii Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti qaban jalaa cufamu hooggantoota hamma miseensota isaanii jumlaan mana hidhatti guuramu wajjin wal qabate furmaata dhabuun filannicha keessaa of baasuun ni beekama. Mootummaan Itoophiyaa filannicha kophaa gaggeessee moo'atu ibsatus mootummaan uummataan filame fulbana 24,2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ni hundeeffama jechuun tibbana ibsuun isaa ni beekama.
erga basaasun waajjira tikaa Somaaliyaa Ikraam Tahlil dhabamtee kaasee muummicha ministeera Somaaliyaa fi pirezidaantii jidduutti rakkoon uumamuun kan ibsame torbee kana keessa ture. Sababa Ikraam dhabamuutiin muummichi ministeera Somaaliyaa Mohammad Hassan Roble hoogganaa tikaa Somaaliyaa Faati Yaasin aangorraa kaasee ture. Garuu Farmaajoon hoogganaa tikaa hojii isaa akka itti fufu ajaje. Ergas booda pirezidaantiin Somaaliyaa Mohammad Abdullahi Farmaajo muummicha ministeera Somaaliyaa Mohammad Hussein Roble aangorraa kaasaniiti jiran. Waldhibdeen dhabamuu Ikraam Tahlil hooggantoota mootummaa jidduutti uumame kun walitti bu'iinsa humna waraanaa gara lamatti baasuu mala jedhamee sodaatama. Ikraam Tahlil shamarree ganna 25 tan taate ji'a waxabajjii keessa konkolaataa mootummaatiin mana ishiitii baate. Mootummaan Somaaliyaa dhabamuu Ikraam Tahlil garee Al-Shabaabitti yeroo quba qabu, gareen Al-Shabaab ammoo deebii kan kennan dhabamuu shamarree tanaa keessaa akka harka hin qabne ibsee jira. Waldhibdeen aangoota Somaaliyaa muummicha ministeeraa fi pirezidaantii jidduutti uumame kun filannoo biyyaalessaa onkololeessaa takka hanga 25 jidduutti gaggeessuuf jirtu danquu mala jechuun sodaatamaa jira. Kamisaa dabree waajjirri pirezidaantii ibsa baaseen hanga filannoon gaggeeffamutti aangoon ministeerri muummee nama muutuu fi ari'uu qabu haafamee jira jee. Sababa waldhibdee hooggantoota lameen kanaatiin humnoonni waraanaa iddoo lamatti qoodamuun kan himamaa jiru yeroo ta'u rakkoo hamaan uumamuu mala jechuunis xiinxaltoonni ibsaati jiran. Kana malees wal qoqqooduu fi muddamni akkanaa siyaasaa fi humna waraanaa keessa biyyattii haleellaa garee hidhattoota akka Al-Shabaabiif saaxiluu danda'a jechuunis sodaatamaa jira. Toligaa kabajamtoota daawwattoota BBS oduun torbee kanaaf qabannee dhiyaannee sangamma daawwatan ankas wajjin ture Munawwar Ahmad ogeessa kaameraaf teeknikaa Abdii Jamaalis nafaana ture horaa bulaa nagaan jiraadha.